Hai, hordoftoonni maatii chaanaalii seenuu YouTube sana malees immoo chaanaalii King Caalaa kan fayyaa keessanii jira galata rabbii isaaf haa galatu baga fayyaa taatanii. Nagaa qabdu miti baga fayyaa taatan maatii waatiin alaamanni sa'aa namni biyyi keessa biyyi ala nagaa qabdu miti ammas fayyaa ta'a iddoo jirtanitti rabbiis nagaa isinii haa godhuun isiniin jira. Har'a mana seenuu YouTube dhufee jira namoonni hedduun keessan seenuu beektu jedhee san yaadaa keessattuu chaanaalii guddaa irratti namoonni hedduun keessan wanta hedduu hojjechuu waan ta'eef ni beektu jedhee yaada. Har'a immoo sababa ta'e wayiin dhufee jechuudha. Ani mana ishee jechuudha. Namoonni nam beekni maqaan koo Caalaa jedhama. Sana malees chaanaaliin koo inni dura King Caalaa jedha. Amma garuu chaanaalii kan koo waa'ee waan tokko tokko sirriitti himuu barbaada jechuudha. Jirtu sin baga fayyaa taatanii. Egaa mana kana sababa malee hin dhufne jechuudha. Seenuu namoonni hedduun keessan akkuma beektan waan gaarii wanta yeroo ishee gammachiisu wanta keessatti ijoollee biyya arabaa jiran jechuudha. Egaa biyya arabaa turteetti sana malees immoo yeroo biyya galteetti jechuudha. Wanta isaan irraa baratan jechuudha. Kallattii isaanitti deeman kallattii isaanitti wanta hojjechuudha qaban hojjetan jechuudha. Biyya isaan keessattuu ijoollee biyya arabaatti jechuudha. Waan hedduu himaa turte chaanaalii lama qabdi jechuudha. Kana wajjin chaanaalii lama inni guddaan jira. Inni xiqqaan immoo isaa kana jechuudha. Egaa maal jechuun barbaade waan tokko isinitti himuu fedha jechuudha. Har'a chaanaalii kana jechuudha seenuun naaf kenniteetti chaanaalii kana irratti hojjedhu akkuma hojii kan koo isa sanaatti ilaalte jechuudha. Inni hiriyaa ture jechuudha. Chaanaalii duraa irratti jechuudha na beekti. Sana malees namni tokko tokko na beektan jedhee yaada. Chaanaaliin duraa naannoo sabiskiraabii 2500 waan akkasii qaba jechuudha kiyya. Amma immoo asiin dhufee jira. Please na simadhaan isiniin jedha. Na simadhaa akkuma ishee simachaa turtan san baay'ee akka jaallattan beeka. Akkuma ishee simachaa turtan san na simadhaan isiniin jedha. Maaliif amma sababa jalqaba kanaan wanta baay'ee feedbackii keessan hin barbaada jechuudha. Wanta isin naaf deebistan hin barbaada. Tarii atiin taate hojii jechuullee dandeessu lakkiin taataallee jechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf laayikiidhaan na agarsiisa. Kanaaf chaanaalii kana naaf kenniteetti jechuudha. Seenaan kana booda chaanaalii kana gubbaattan hojjedha. Egaa akkuma ishee jaallatan sanitti akkuma ishee simatan sanitti na simatan jedheen abdii qaba jechuudha. Viidiyoo kana immoo laayikiidha yoo gootan sana malees immoo koomantii yoo geettan namoonni hedduun keessan isin hin beeku waan ta'eef chaanaalii kana guddaadha. Kan immoo isin keessan jechuudha maqaa kan keessan koomantii jalatti ilaalee koomantii barachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf na simatan jedheen abdii qaba. Viidiyoo kana laayikii faa yoo gootan baqa na simatan jedheen abdii qaba waan ta'eef sana malees koomantii naa gochuu dandeessu jechuudha. Kana booda asirratti wanta tarii kiyya chaanaalii kiyya namoonni beektan dura waan gaarii irratti hojjechaa ture jechuudha. Sana malees kanas anis akkuma isin hojjechaa turte san waan gaarii irratti barsiisu isin bashannansiisu sana malees immoo isin bohaarsu isin barsiisuu qaba jedheen yaada. Isin feedbackii keessan eegaa jechuudha. Wanta isin naa kennitan yaada isin naa kennitan irratti hundaa'e viidiyoo isin hojjedha jechuudha. Kanaaf na jajjabeessa haaraan dhufe waan ta'eef na jajjabeessa. Namoonni nan beekni immoo isin na baraa kana booda seenaanis hin baddu eessayyuu hin baddu ishinis ni hojjetti. Anis immoo chaanaalii kana gubbaattan hojjedha jedheen abdii qabaa. Eenyuun abdadha arabdiif isin abdadha jechuudha. Egaa kanaan qabadhee dhufee fayyaa naaf ta'a isinan jaalladha isinan kabaja maal keenya ilaalteen jaallatteen jedhina malee isinan jaalladha walumaa galatti fayyaa naaf ta'a viidiyoo babbareedaa qabadhee akkan dhufu abdiin qaba nan beeka ofittan amana kana dura chaanaalii sana irratti viidiyoo darbee hojjechaa ture kana irratti garuu bakka bareechee hojjechuun barbaada jechuudha. Isin jajjabeessitan isin yoo Nebra dhaabatan jechuudha. Hanga viidiyoo ixaanuu qabadhee dhufutti jechuudha. Fayyaa naaf ta'a isinan jaalladha isinan kabaja naa jiraadha. Bye.